ነገር ማለት ነው የወሎ ፋኖች ከሳዑዲ እየገቡ ነው ከሳዑዲ እየገቡ ስለሆነ እየጠበቃችሁ የወሎ ልጆች እየገቡ ነው ከሳዑዲ እየጠበቃችሁ መንገድ ላይ በሲናበር ራሱን ባሉት Wanjoon gabrummaadhaan keessaa buqqaatu biyya keenya keessaa halagaan ayaatu afaan keenya malee kan biraan dubbatu biyyi lammanittuu mirgi keenya taatu waan ormaa fedhu sabi koon barbaadu haqa ofii bichaa ka'ee kan dhaabbatu. Hin addan isinis warri keenya nyaatu qabii irraa fuudhi funyaanii naa baatu feetu gara gadii jalaan dhangalaatu duubee ilmaan Oromoo harkatti kan baatu duubee ilmaan keenyaa harkatti kan baatu. Hakim maliloli abri maramari isa mata qayyaa diimaa daraaddarii garaa keessaa ayyaas ilmaan wassaaddarii nurraa galuu amarri biyyi isaa gondorii qe'ee munaa tufaa finfinnee shaggarii galma abbaa gadaasii keenya wambarii aadaa Oromoo feenaan kottu nurraa barii aadaa Oromoo feenaan kottu nurraa barii. Dukkanaa'ee nafuu baritti dhiyaate eessareessi nyaatte kan waboo komate dhugaa ilmaan Oromoo ciibseerra dhaabbate garaa dhuffaaf jecha saba gurgurate warra dhugaa jibbee soba firoomsate warra dhugaa jibbee soba firoomsate. Bu'aa bayii goote lafa tibba baate laga ceetee kutte dadhabee yoom jette yoom takkaa ifatte bishaan lafaa dhuddee firee mukaa nyaatte baddaa sitti qorree gammoojjiin gubatte gammoojjiitti kottee lafeen ijaarramte. Firaaf halii kan kee hunda dhiiftee kuttee hiriyaa jaalattuuf haadha manaa dhiiftee jireenya dhuffaa kee yoom takkaa faarfatte dhagaa boraafattee alaabaa kee hodhaabdee akka bineensatti firee mukaa nyaatte akeekaa fi kaayyoo kan keetitti amante biyyaaf sabaaf jecha wabii hundaa taate biyyaaf saba keetii wabii hundaa taate. Himbari usiete uduan kooti guutte jette Oromoon duraan kan gizee makmaatte yaa gantuu hubadhu sitti gallabotte warri garaa guddaan addoo ji'a sagalsheente wal fakkaatte siifi yaadi manaa kan kee yoo maddaan biyeessifte akka ilmaan Oromoo nyaattee garaa guutte. Afaan nu jijjiiruuf baay'ee yaalanii amantii fi kutaa waliin nu buusanii harka nurraa kutee harma nu muranii morma nurraa kutee jiraa nu gubanii kanaaf abdiin kunne sabi koo falmanii dhugaa fi barbaaduuf haqatti ol ka'anii. Bakka kaanes biyenna bakka geenyes biyenna gize maayyuu nuyi haqaadhaaf dhaabbannaa dhugaa barbaadachuu hoo maaliif sodaanna dhugaa barbaadachuu hoo maaliif sodaanna. Kottaa waboo bira waan qabduun dhaabbaddaa isa malee gaachana maal qabdaa inni lubbuu kennee maa garaa jabaattaa dhibba takkaa lamaa gareerraa baqatta dhibba takkaaf lamaa gareerraa baqatta. Jabaaddaa waboo koo yaa kan biyyaaf loluu karaa natti deemtu milkii siifaa toluu beelaa deebuun argin galgalaa ganama leencichi bosonaa amalumaaf lola hin beeka hojjechuu dha'ee tooftaa lola jabaaddaa waboo koo mo'aa mirgaan galaa jabaaddaa waboo koo mo'aa mirgaan galaa galatuuma. ሰላም ሰላም የወሎ ፋኖ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት አድራችኋል? ሁሉ ሰላም እና የምነግራችሁ ነገር ማለት ነው የወሎ ፋኖች ከሳዑዲ እየገቡ ነው ከሳዑዲ እየገቡ ስለሆነ እየጠበቃችሁ የወሎ ልጆች እየገቡ ነው ከሳዑዲ እየጠበቃችሁ መንገድ ላይ በሲናበር ራሱን ባሉት ምክንያቱም ተዝገብቶ አቅጣጫችሁን የት እንደምትሰለጥኑ በሚዲያ እየተከታተላችሁ ስለሆነ ያስጨርሳችኋል። እየገቡ ነው የወሎ ልጆች እየመረጣችሁ የባለ ልጅ ነው ምናምን አትበሉ። በቃ የወሎ ኦሮሞ የሚባል ልጅ ታገኛችሁ መኪና ውስጥ ተሳዑዲ የሚገባ ሰው በሉት እዛው ዲደሉት። እሺ መንገድ ላይ ጠብቁት። እየገቡ ነው መንገድ ላይ ጠብቁና በሉት እንዳታሳልፉት። አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፖሊስኪያ ከሚነጋ ጅርተኒ ፈያዳ ዋን ሲንጀዶ ፖሊስኪያ አኒ ግሩፕ ወራ አማራ ኬሰን ጅራ አሰራን ጀቹዳ እንጆሌ ሸዋ ኬሰ ጀቹዳ ገሩ እንጆሌ ወሎ አሲገለን ወሊ ቢልቢላ አይማና አከመለፋ ገራኑን ጉበነ ወላሂ አኒ አከሰራን ሰገሌ ሼሪ ሲኒንጎኔ ነመና በይክቱ አቺ ኬሰ ጅራ በይታ achi keessa nama anana beekutu jira liiftii na qabachiisan jedhee sodaadhe beekta garuu booda sheerisinii godhe uummata walloo asii galu eegatoo makiinaa keessa baasa ajjeesaa jechuu turan jechuudha. Wallaahi irratti duulanii nama 1,150tu jira gurubbisan keessa jechuudha. Wallaahi uummata walloo fixuudha baay'ee tokko karoora godhachuu turan adaraa himadhaa warri asii galu kana adaraa akka Addis Ababaan galle. والله من لفا قران نقوبتها بيتا أكا قران نقوبنا بيتا
mee dawwalaatuun akkan galle godha. Saadha ilmaan hiyyeessaa haadha rakkattuudha dadhabaa biyya keenya warra manarraa buqqe warra waan nyaatu dhabee rakkatu jiru warra fuxuura yoo argate suxuura dhabu jiru waliin beeknaa isaanitti zakaa fixirtoo keessan achitti baasa. Zakaa fixirtoodha dhiqaa wanjal isiniif taha soomanni keessan bakka isin jalaa ir'ate soomana kana keessa waan badaa yoo dubbattanii raattan waan rabbi feene yoo sheer gootanii raattan waan in taane yoo dalagdanii raattan zakaan fixirtoodha kana isinirraa dilii kana isinirraa qulqulleessa. Lammaffaa xuhratun lissaa'imi min allagwi warrafas wa tu'matun lilmasaakiin jedhe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Miskiina keessan gammachiiftan kanaaf hiyyeeyyii biyya keenyaadha haadha hiyyeessaa haadha yatiim kan biyyatti rakkoon adda addaadhaa isaan qabeeru akka gandaatiin wal gurmeessaa akka biyyaatiin wal gurmeessaa hawaasi baatee irraa kaaftanii hamma bishaan roobiidhaa jirtan zakaa fixirtoodha biyyoo mamlakaatti akkan baafne hadaraa biyya keessanitti baasa. Hiyyeeyyii biyya keessan jiran dadhaboo biyya keessan jiran warra waan nyaatu dhabee rakkatu jiru isaan akka gammachiiftan hadaraadhan isiniin jedha. Wal gurmeessaa wal jaaraatii waan zakaa fixirtoodha riyaala 25 irraa hamma riyaala 30 walirraa fuudhaa. Ida'ata huun badaa miti irratuutu badaa malee midhaan nagahaa bitaa. Hiyyeessa ganda keessan jiru yatiim ganda keessan jiru dadhabaa ganda keessan jiru saniif qoodaan isiniin jedha obboleeyyan islaamaa. Wanni adda addaa ammoo waan hin amma dubbadhe kanarratti gaafii yoo isinitti dhiyaate yookiinuu ibsa bal'inaa yoo barbaaddan jawwaala kiyya irratti bilbilaa na gaafadhaa gaafii keessan isiniif deebisuudhaaf ani qophiidhaan isiniin jedha. Duwwaa 5 duwwaa 9 duwwaa 5395 kanaan bilbiltanii waa sin rakkise waa sin dhibe ifa gashatuu dandeessan. Wannin ammas kan dhumaa isiniin jedhu abboleeyyan islaamaa yaa isa biyyoo mamlakatal arabiyyata suudiyyaa keessa jirtu biyya baladal amni wal iimaan warrusuli warrisaala biyya akkanaa kana keessa kan jirtu waan qabduun hawaasa kan kee bira dhaabbadhu wabittahdiid zakaa fixirtoodha wal gurmeessaa hiyyeessa ganda keessan jiruuf raamsaan isiniin jedha.